Tolega waa'ee subconscious mind keenya leenjisuu irratti hojjetaa irraa akka amma ilaalaa irratti walumaa galatti nutu subconscious mind keenya program godha. Yoo nu isa gochuu hin barbaannu ta'e immoo isa namni kan biraan program nu godheen jiraanna jechuudha. Akkuma isiniin jedhee deddeebi'ee waggaa yeroo dhalanne hamma waggaa 7 waggaa 8tti maatiidhaaf naannoo nuyi keessa jiraannutu program nu godhe. Achii kaaneesi mana barumsaa nuyi dhandhuun hiriyoota nuyi wajjin turreen namoota nuyi duukaa jiraanneeni hamma nuyi waggaa 20 21 22 taanutti program nu godhanii fixaniiru jechuudha. Egaa isumatu keessa deddeebi'ee automatically akka inni jireenya keenya irratti raawwatu yookaan ta'uu godha. Waan sanarraa adda waan biraa ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Waan sanarraa waan biraa waan addaa ta'uu hin dandeenyu. Waan addaa ta'uu yoo barbaanne deebinee subconscious mind keenya reprogrammii godhuutu nurra jira. Wantoota achi keessatti dhalachuu keenya jalqabamanii kuufaman naqaman sana of keessaa haqnee balleessinee akka inni lammata deebi'ee hin dhufne goonee isa ta'uu barbaannu sana immoo ofii keenya irratti reprogram godhuutu nurra jechuudha. Inni nuyi ta'uu barbaannu sun egaa eenyummaa isa nuyi itti dhalannedha. Eenyummaa isa nuyi itti dhalanne sana erga barree booddee barumsa kana keessatti walii wajjin hin barradheen yaada coachingii kana keessatti hin barraa. Erga isa barree booddee gara sanaattitu program of goonee addunyaa keenya ishee keessa jiraannu kanarratti namoota dhiibbaa fidan keessaa tokko taanee jiraannaa jechuudha. Waan isin dhibu addunyaan kuni nama hundumaarraa nama isheerra jiraate hundumaarraa jijjiirama eeddi. Nama isheerra jiraate hundumaarraa. Namni gara lafa kanaa dhufee waan ittiin addunyaa jijjiiru, waan ittiin namummaa tajaajilu namni hin qabne hin jiru. Nama hundumaarraa eegama jechuudha kun. Kanaaf namni waan isa bira jiru utuu fideeti, nu hundumti keenya waan tokko tokko qabna. Utuu finneeti addunyaan keenya kuni ofiiseettuu jannata taatee jiraatti jechuudha. Waan ego keenyatu hin taane eenyummaa keenya isa original, eenyummaa keenya inni originaliin baay'ee qulqulluudha. Baay'ee qulqulluudha. Baay'ee gaariidha. Isa eenyummaa keenya isa originalii keessa hammeenyi hin jiru, jibbi keessa hin jiru, hanni keessa hin jiru, sobi keessa hin jiru, ajjeechaan keessa hin jiru, hinaaffaan keessa hin jiru, walirratti ka'uun keessa hin jiru, gargar ba'ummaan keessa hin jiru, iyyumi keessa hin jiru, abaarsi keessa hin jiru, dhukkubi keessa hin jiru, jal'inni keessa hin jiru. Inni originaliin namitti uumame, uumaan nama yeroo uume kan inni itti uume kan isa fakkaatu kan akka isaatii biyya lafaa irratti yookaan immoo uumama hundumaa irratti aaboo qabu nama sammuunsaa banama wanta uumaan uume hundumaa maqaadhaan waamuu maqaa moggaasuu fi kan danda'e kaaraakterii isaanii to'atee yookaan qoratee beekuu kan danda'u nama sammuu guddaa ture jechuudha namni yeroo uumame. Innaa originaliin keenya isa jechuudha. Originaliin keenya isa. Kanaaf isa of keessaa yeroo baafnu gaarummaa uumaarraa fudhanne, bifa uumaarraa fudhanne, amala uumaarraa fudhanne, dandeettii uumaarraa fudhanne, kennaa uumaarraa fudhanne, kaaraakterii ittiin isa fakkaannu isarraa fudhanne sana namni hundumtuu addunyaa isaatti yoo fide addunyaan keenya waan isheen fakkaattu yaaduu dandeenya jechuudha. Silaa poolisiin nu barbaachisu, poolis dipaartimentiin barbaannu, silaa waraanni biyyaaf hin barbaachisu, waraanni nu barbaachisu, silaa manni murtiidhaa hin barbaachisu, isinii galee manni murtiidhaa nu barbaachisu, silaa mootummaan hin barbaachisu, mootummaa qabaachuun hin barbaachisu, namni ofuma isaatiitu discipline ta'ee ba'ee gala waan ta'eef nama hundumaatu geggeessaadha. At the same time nama hundumaatu immoo geggeeffamaadha. Maaliin geggeessitaa? Addummaa keetiin biyya lafaa geggeessitaa? Maaliin immoo nama duukaa buutaa? Waan si bira hin jirree addummaa isaan qabanii ilaaltee immoo isarraa barbaachuudha jetteetu duukaa buute jechuudha. Akkuma bu'aa dhanna keenyaa kana harki keenya waan hojjetu qaba, miilli keenya waan hojjetu qaba, iji waan hojjetu qaba, gurri waan hojjetu qaba. Arrabni waan hojjetu bu'aan nannaa kuni innalaas inni keessaas orgaansiin keenya hundumti isaanii
ga'ee hojii mataa isaanii qabu. Inni tokko hojii isa kaanii bakka bu'uu hin danda'u. Harki hojii miillaa hojjechuu hin danda'u, miilli hojii harkaa hojjechuu hin danda'u, iji hojii gurraa hojjechuu hin danda'u, gurra hojii ilkaanii hojjechuu hin danda'u. Isaan kun hundumtuu sheeppiin isaaniis garaagara, hojiin isaaniis immoo garaagara. Wanti isaan hojjetan garaagara. Garuu hundumti isaanii walitti dhufaniitu anna tokko ta'anii ga'ee mataa isaanii ba'u jechuudha. Yeroo isaan ga'ee mataa isaanii ba'anii dhanni waan isa barbaachisu hundumasaa argata jechuudha. Gargar ba'ummaan yoo dhukkubsate irraa kan hafe gargar ba'ummaan bu'aa dhannaa gidduu jiru. Yoo dhukkubsate yoo wal faana dhukkubsatu garuu dhaqee hamaa ta'ee dhanna isa kaan hundumaas miidha ta'ee lubbuu balleessa yoo ta'etu akka inni muramee ba'u godhama malee hamma sanatti dhukkubbiillee yoo ta'e gammachuullee yoo ta'e bu'aan dhannaa hundumasaa walii wajjiniin hirmata. Bu'aan dhannaa hundumasaa walii wajjiniin hirmata. Nus akkuma kana jechuudha. Namooti biliyoonii 8tti dhiyaannu biyya lafaarra jirru kuni kennaa nu bira jiru, dandeettii nu bira jiru, koolii keenya utuu hundumti keenya adda addaan baaneeti wanti uumaan hunduma keenya irratti qabu waan gaariif waan caalu duwwaadha malee waan namaa miti waan ta'eef isa utuu finneeti an waan nama kan biraa bira jiru hin tajaajilama, kan kootiin immoo nan tajaajila, isaanis waan na bira jiru hin tajaajilama, isa kan isaaniitiin immoo na tajaajilu jechuudha. Yeroon isan kootiitiin tajaajilu anatu geggeessaadha, yeroo isa kan isaaniitiin na tajaajilan isaantu geggeessaadha. Addummaa koora yeroo dhaabbadhu anatu biyya lafaa geggeessa, addummaa keera yeroo dhaabbatutu biyya lafaa geggeessa. Kanaafiyyuu police departmentiin nun barbaachisu ture, firefightersiin nun barbaachisu ture, waraanni nun barbaachisu ture, meeshaan waraanaa nun barbaachisu ture. Waan isin dinqu teknooloojiin yeroo dhufe kompiitara keenya maal keenya yeroo hojjete at the same time meeshaa waraanaa immoo hin guddise jechuudha baay'ee. Kanaaf meeshaan waraanaa kun nun barbaachisu, hospitaalli nun barbaachisu ture, meeshaan hospitaala keessa jiru hundumtuu nun barbaachisan turani. Maaliif ree dhanni keenya fayyaadhaa of fayyisuus beeka ofuma isaatii waan ta'eef yeroo maal taanu yeroo eenyummaa keenyaa isa dhugaa sana argannu yookaan immoo oriijinaalii keenyatti yeroo deebinu sana wantoonni amma nu barbaachisu isaan malee jiraachuu hin dandeenyu jennu kun hundumtuu nun barbaachisan turan sila. Hamma mootummaatti iyyuu mootummaan nun barbaachisu ture, dhaaboleen siyaasaa iyyuu nun barbaachisan turan sila. Amma garuu isaan kun hundumtuu maal ta'aa jiru? Naannoo keenyatti baay'atanii jiru. Isaan kun hundumtuutu jiranii garuu ammayyuu biyya lafaa tasgabbeessuu hin dandeenyu. Hospitaala gurguddaa meeqatu addunyaa keenya irra jira, kilaasii biraa irratti hin kaasaa. Garuu amma ammaatti dhukkuba dhabamsiisuu hin dandeenye, dhukkubatti fayyisuu iyyuu baay'isuu hin dandeenye. For your surprise. Meeshaalee amma kana qabna, mana barumsaa fayyaadhaa amma kana qabna, nama barate medical doctors specialistoota hamma kana qabna. Biyya tokko keessa hospitaala amma jiru ko amanuu hin dandeessaniif hospitaala baay'eef latest ta'an gurguddaa baay'eetu jira. Institutioniin fayyaadhaa hojii wal qabatanii baay'eedha. Research irratti geggeeffamu baay'eedha. Dhukkubi dabalaa deemaa jira moo irrataa deemaa jira? Dhukkubi dabalaa deemaa jira. Isa bara hospitaalli hin jirree caalaa dhukkubi dabalaa jira. Isa bara hospitaalli yookaan kilinikii hin jirree caalaa namni dhukkubaan du'aa jira. Umuriin namaa isaa gadi ta'ee jira. Qooda dhukkubaan fayyuurra immoo qorichoonni dhiibbaan isaan yookaan dhibeen isaan fidan iyyuu ofii isaaniitti. Miidhaan isaan namarraan ga'an iyyuu ofii isaaniitti hammaataa jira jechuudha. Isa namni sadaffaa irratti baay'isee sadaffaa irratti kan namni ittiin amma du'aa jiru, sadaffaa irratti dhukkuba onneef dhukkuba kaansariitti aanee kan namni baay'inaan ittiin du'aa jiru. Tajaajila kennamu keessatti dogoggora karaa ogeessota fayyaa dhukkubsattoota irratti ta'uunitu namni du'aa jira. Sadarkaa sadaffaa irratti jechuudha. Kanaaf hammumti kun ta'eeyyuu maal godhaan jiru? Hanqisaan jiru, balleessaan jiru, dhabamsiisaan jiru. Maal ta'ara malee dabalaa deemaa jira malee. Kanaafuu akka itti sammuun keenya hojjetu kana beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sammuu keenya oriijinaaliitti of leenjisuutu nurra jechuudha. Eenyummaa keenya isa dhugaa, isa sirrii, isa uumaadhaa wajjin yookaan divaayinii wajjin isa wal beeku sana yoo arganne, isatti immoo maayindii keenya yoo leenjifne,
erga leenji'ee raawwatee booddee jireenya nuyi barbaannu sana nuu kenna jechuudha. Jireenya nuyi barbaannu sana. Situ hojjeta maayindii kee, inni immoo deebi'eetu waan hundumaa kee hojjeta jechuudha. Maashinii jireenya keenya geggeessuu hojjetataa jirra. Maashinii guddaa, maashinii dinqii fakkaataa hin qabne, dorgommee keessan galfamne, isa uumaan nuu kenne, uumamaan isa arganne sanaa leenjifnee karaarra buufnee isa booddee immoo bara keenya guutuu isaan boqonneetu nama isaa oriijinaalii taanee jiraachuu dandeenya jechuudha. Akkatti of leenjifnu qabxii 9 kaafne yeroo darbe qabxii 9 kaafne keessa sini deebi'uun narradhee hin yaadu dhaxxanii anytime ilaaluu dandeessu. Haa ta'u iyyuu malee garuu tokkoffaa irratti fedhuma godhachuu wanti jijjiiramuu hin danda'a jedhamee hin yaadamne yoo jijjiirame fudhachuudhaaf fedha qabaachuu fedharraa jalqabnaa jenneetu jalqabne. Inni lammaffaan immoo milkaa'ummaan jireenya keenya keessatti akka inni ta'uu fi heeyyama kennu. Heeyyama keenya dhabee milkaa'ummaa baay'een dhufee nu bira darbeera. Fiixaan ba'umsi baay'een dhufee nu bira darbeera. Wantoonni carraa fakkaatan baay'ee dhufanii nu bira darbaniiru. Utuma teenyee gad harkifannu boretuu jennu, iftaanetuu jennu, torbanarraatuu jennu, ji'arraatuu jennu, ijoollee guddiseenitti deebi'atuu jennu, barnoota koo fixeenitti deebi'atuu jennu, har'a biiziidha boran godhatuu jennu, ganama yeroo ribaa kaanu waaree boodan godhatuu jennu, qaxarootuutti kenninuutu milkaa'ummaan baay'een nu bira darbe. Waan isin dhibu wanta kaleessa si bira darbe deebitee argachuudhaaf yookaan bara kee guutuu si gaafata yookaan immoo deebitee iyyuu hin argattu ta'a. Kanaaf har'a heeyyami jireenya kee keessatti milkaa'ummaan akka inni ta'uuf. Milkaa'ummaan kun immoo waan gaaf tokko ta'a jennee nuyi eennotu hin taane har'aa bor jireenya keenya keessatti waan ta'uudha jechuudha. Adeemsi tarkaanfii nuyi tokko gara yaada isa uumaan nu uumetti adeemnu suni yookaan immoo jireenyi nuyi waan itti dhalanne keessaa jiraataa adeemnu sun ofiisaattuu milkaa'ummaa mataa isaatiiti waan ta'eef milkaa'ummaa guyyaa guyyaatti gara jireenya keenyaa dhufuu fi heeyyama kennuun gaariidha inni. Sadaffaa irratti immoo namoota ala kanaa sodaa nutti naqan warri milkoofne, warri kufanii, warri hin taanee fi warri dhibaa'onni maal nutti naqu? Sodaa nutti naqu. Kanaaf iyyuu ofii keenya isa isaaniif hin taaneef, isaaniif milkoofneef tokko isa miti ati. Ati nama addaat ofii keetti iyyuu dandeettii addaa qabdaa, kennaa addaa qabdaa, ilaalcha addaa qabdaa, akkaataa mataa keetiitti ilaaltee deemuu dandeessaa. Pilaas kufaatiin sababa miti dhiisuudhaaf. Si'a 1,000 yoo kuftee istiil itti fuftee hojjechuu sirra jira. Namichi ibsaa nuu uume Taamas Idsen suni si'a 1,000 ol erga kufee booddeetu ibsaa nuyi har'a ittiin gammadaa jirru, maashinii gurguddaan ittiin socho'aa jiru, teknooloojiin addunyaa ittiin geggeeffamaa jiru kana nuu kennuu danda'e jechuudha. Tunni hin dadhabin attammaate si'a baay'een kufe kana booddeen ta'u jedhee utuu dhiiseera ta'eeti ibsaa kana hin qabnu turre jechuudha nuyi har'a. Kanaaf kufaatiin waan ati ilaaltee dhiiftu wayii miti waan ta'eef namoota naannoo keetii kufaatii sitti manii milkaa'uu dadhabuu sitti manii rakkina lakana jiru rakkina isaan quunname isaan mudate sitti manii gasiteessisuu barbaadan. Mul'ata kee warra cufuu barbaadan, mul'ata kee warra danquu barbaadan kana ofirraa baaftee gara sattaanuutti darbuun kee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo wantoota pozitiif ta'aniin wantoota pozitiif ta'an ofitti naannessu. Kitaabota pozitiif ta'an audio wanti nu dhaggeeffannu audio buukii haa ta'u, YouTube irraa ta'u, TV irraa ta'u wantoonni nu dhaggeeffannu wantoota gara wanta nuyi hojjechaa irratti nu geessan waan nuyi yaadaa irra wajjiniin waan wal fakkaatan waan nuyi itti sammuu keenya leenjisaa irra wajjiniin wanta wal fakkaatan ta'utu irra jira. Wanti nu agarruuf, wanti nu dhageenyu, wanti nu qaqqabannu, lafi nu itti argamnu, namooti nu wajjiniin jiraannu, hiriyoonni keenya, lafi nu hidhannu, dhaabbata amantaa keenyaa dabalate jechuudha. Dhaabbata amantaa keenya, hayimaanotii keenya, Islaamas yoo taate, Kiristiyaanas yoo taate, waaqeffataas yoo taate, lafati waaqeffannaadhaaf dhattu kana dabalate warra pozitiivii sittiman eenyummaa keessa sirrii warra sittiman warra gassin buufne daawunii warra sin goone ta'utu irra jira jechuudha. Warra kondeemii sin goone warra mataa kee gadi rukunne ta'utu irra jira.
namoota akkasii irraa of fageessuun nurra namoota negative minded ta'an irraa callumadhanii dadhabbii keenya hir'ina keenya mudaa keenya dogoggora keenya isa nuyi dadhabne isa nuyi hin qabne warra nutti man kanarraa of fageessuutu nurra jira. Isaan irraa of fageessuutu nurra jira. Warra waa'ee dhukkubaa, waa'ee du'aa, waa'ee gadadoo, waa'ee dukkanaa, warra waan akkasii haasa'an hundumaatti. Isaan kun hundumtuu negative energy gadhiisaa jiru. Frequency kanarratti argamna taanaan nu sheerii goona jechuudha. Sheerii goon warra nama arrabsan irraa, warra namatti quba qaban irraa, warra politicianota keenya warra arrabsan eenyuun haa ta'u, warra arrabsan irraa fagaadhaa warra akkasii irraa. Warra mootummaatti quba qaban, warra dhaaba siyaasaa kan biraatti quba qaban. Sinii galee warra namoota achi ba'anii arrabsuutti ka'an abaluun immoo jedhanii maqaa namaa fuudhanii warra arrabsan isaan kuni negatiivii gadhiisaa jiru qilleensa keenya keessatti. Frequency isaaniirra taanaanati isa sheerii goota jechuudha isaaniin. Isa sheerii goota inni jireenya kee keessatti dhufee biqiluu jalqabaa akka isaaniitti yaaduutti kaataa, akka isaaniitti dubbachuutti kaataa, akka isaaniitti arrabsuutti kaataa, ilaalcha isaan qabaattaa duuka buutuu isaanii taataa waan hin taane taatee lafa teesse jechuudha. Akkas akka hin taanetti baay'iftee of eeguun kee baay'ee sirra jechuudha. Sammuu kee leenjisaa jirta waan ta'eef subconscious kee keessattitu install ta'a wantoonni ati dhageessu kun hundumtu achitti walitti qabama achitti kuufama magaaziniin isaa iddoo sana waan ta'eef waan eeggannaa gochuun nurra jechuudha. Nuyi waan itti nannu sana hundumaa haasaan taane keessa dhiifnee adeemuu dandeenya. Yeroo riyoonni waan hin barbaachifne haasaanii dhiifnee adeemuu dandeenya jechuudha gara iddoo biraatti. Inni kan biraani wantoota milkaa'ummaa keenya saganaa milkaa'uuf jennuyyuu akka wanta future pilaanii ta'uun taane akka wanta ammanni ta'ee jiruutti amma akka wanta nama ta'ee jiruutti dubbachuudha. CEO sabor ta'uuf jennu anarra CEO kampanii akkasiiti. Kampanii maqaa dhoofne kampanii akkasiitii fi CEO dha jechuun dandeenya jechuudha. Konkolaataa boroo fuudhan ganaa bitannu sana har'aadhannee drive testii fuune makiinicha oofuu dandeenya. Ismeelii isaa, fiilingii isaa waan hundumaasaa qabaachuu hin dandeenya jechuudha. Mana keessa jiraachuu barbaaddu yoo barbaadde manoonni gabaarra jiru gabaarra mana jiran ilaaltee ofii keetii barbaadde sana eejensii fudhattee hidhattee manicha keessa deemtee ilaaltee miira qabaattu sana qabaachuun piicharii sana sammuu kee keessa kaa'achuun waa'ee mana sanaatiif galateeffachuun manni sun akkan kee ta'etti yaaduun kee baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waan kamiiniyyuu akka wanta future pilaanii ta'uu hin taane akka waan amma ta'etti yaadaa deemuun kee kuni subconsciousiin kee hojjechiisa. Consciously beekta malee waan akkasii subconsciousiin kee kuni lakkee atoo kanan qabduu hin jiru. Har'an beeku, borin beeku, gaariin beeku, gadheen beeku. Waan ati qabduuf waan ati hin qabne hin beeku. Isinii galee kanaaf iyyuu isatti gargaaramne nuyi subconsciousii keenya irratti hojjechuutu nurra jechuudha. Wanta ganaa qabaachuu barbaannu hundumaa akka wanta qabnutti kitaabonni amantiisa kan nu gorsu. Waan kadhattan hundumaa akka waan argattaniitti lakkaa isiniif isin ta'aa jedhamee waan dubbatuufi kadhachaa irra yeroo jennu maa jechuudha hin qabnu jechuudha. Naa kennachaa irra erga kadhannee booddee waan san nuu kennameera jechuudha. Waan nuyi kadhanne sana uumaan nuu kenna, divaayiniin nuu kenna waan ta'eef isa maal gochuu dandeenya jechuudha. Isaa akka wanta harka keenya keessa jiruutti lakkaa'uudha. Ergasii booddee maal ta'a hin ta'a jechuudha wantichi. Create vision space iddoo mul'ataa uumuutu nurra kana kilaasii mataa isaa dandeenyu tokko kophaatti isinii kenna. Attamitti mul'ata qabaannaa mul'ati amala akkamii qabaataa isa jedhu sana yeroo itti walii wajjiniin ilaallu hin qabaannaa garuu ati ofii keetii mul'ata kee ilaaluun kee baay'ee barbaachisaadha. Mul'ata itti qabaachuu barbaaddu mul'ata attamii akka ta'e yeroo fudhattee ilaalu. Identifying your resistance wantoota siin lolan wantoota si dura dhaabatan akkati gara fuulduraatti hin deemne akkati milkoofne wantoonni si godhan maanni attamitti akkati waa ilaaltu akkamittiin akkati amantu. Fakkeenyaaf namoonni baay'een horiin burqaan meenyan dumaati jedhanii kan yaadan jiru. Horiin maanni burqaan meenyan dumaati. Amantii akkasiisti keessa taanaan horiin gara kee dhufuu hin danda'u. Kanaafuu waa'ee horii irratti ati ilaalchi ati qabdu amantiin ati qabdu sirrii waan hin taaneef bara kee guutuu karaa horiitiin safarii godhaa jiraatte jechuudha. So amma gaa yeroo horii baay'een qabaadhaa nan sooromaa jettee yeroo yaaddu immoo wal lolaa jira jechuudha kun. Kanaaf duraan dursa amantaa kee amantaa waa'ee horii qabdu sanaa sirreessuu sirra jechuudha. Horiin hundumtuu burqaa hammeenyaa miti jaalala horiitu burqaa hammeenyaati malee. Kanaaf isa kana yoo ilaalte akka gaariitti. Lammaffaa
booddee waa'ee horiis kophaatti hin barraa. Horiin maasterii kee miti. Horiin sarvaantii keeti malee. Hojjetaa keeti horiin, garbicha keeti horiin, ergamaa keeti horiin, isatu si hojjetee horii baay'ee dhaqee siif fida. Amma garuu dhugaasaa yoo fudhanne sa'aatii 8 guutuu ala sana jirta yoo ta'e specially hojichi immoo hojii ati hin jaallatne yoo ta'e, hojii mul'ata kee wajjin hin deemne yoo ta'e, hojii ati tajaajilan kennaa addunyaadhaa fi kun eenyummaa koosa sirriidhaa kanaafan dhaladheanii jettee enjoy godhaa waan hojjechaa hin jirre yoo ta'e, horii barbaacha hojjetaa jirta jechuudha. Kana jechuun maanni horiidhaaf hojjetaa jirta malee horiin si hojjetaa hin jiru jechuudha. Horiidhaaf yeroo hojjettu immoo garba horii taate jechuudha. Garba maallaqaa akka taatu hin barbaadu. Barumsa kana keetti ba'eessa godheensi barsiisa. Horiitu garba keeti, horiitu hojjetaa keeti. Si horiidhaaf hojjetatu hin taane horiitu siif hojjeta. Sammuun kee kana beekuutu rara jechuudha. Kanaaf horiin maa inni burqaa hammeenya hundumaa miti. Horiin jaalalli horiidhaa garuu burqaa hammeenya hundumaati. Horiin akkasi barbaachisu beettee, horiin hojjetaa kee akka ta'e beettee, hojjetaa keessaa yommuu hojjetaa gaarii akka ta'e beettee, akka hojjetaatti yoo isa jaallatte, akka hojjetaatti yoo isa barbaadde, na barbaachisa biyya lafaa kanarratti hojii gurguddaan ittiin hojjedha. Mul'ata koon ittiin fiixaan baasa. Kanaafuu na gargaara isa jedhu ilaalcha gaarii yoo qabaatte. Hamman barbaade immoo argachuu nan danda'a. Daangaan isaa hin jiru. Namatu amman argadhu naa murteessa miti. Gatii koo natu beeka. Gatii koo uumaatu beeka malee namni gatii naa shallaguu hin danda'u. Isa kampaniin jedhu miti, isa steetiin jedhu miti, isa immoo mootummaan federaalaa jedhu miti. Ani ofii kootii gatii koo anatu beeka, gatii koo anatu baafata jennee ilaalcha keenya yoo jijjiirree wanti resist nu godhu hin jiru jechuudha. Yeroo hundumaa wanti resist nu godhu jira yoo ta'e wanti sun milkaa'uu hin danda'u sababa ta'eef akkaataa ilaalcha keenya, akkaataa amantaa keenya, waan subconscious keenya keessa nam'ee jiru utuun beekiin tuu yaadin haasa'aa kan jirru life style keenya wantootaan kan hunduma isaanii ilaallee keessaa haqaa deemuutu nu raraa jechuudha. Isa barbaannu sana gara jireenya keenyaatti fiduu hin dandeenya yeroo sana. 8ffaa irratti have a master plan of your life. Master plan jireenya keenya. Core value keenya maanni. Waggaa 10, waggaa 5, waggaa 30 isaa har'a akka san ta'a sana qofa yootu hin taane waggaadhuma yootu ittiin kaa'anii eenyuati? What is your master plan? What is your master plan of your life? Isa kan adda baafnee beekuun keenya baay'ee barbaachisa. Waanni wantati value gootu. Maaliif lafa kanarra jirta? Sababiin jiraachuu keetii kun maayinni iseedhu kana subconscious keetiif yoo deebiftee isa booddee maal godha subconscious kee core value keetiinitu jireenya kee geggeessa jechuudha. Master plan kee irra dhaabateetu jireenya kee geggeessa jechuudha. Isa keessa akka hin baanetu si gochuu danda'a. Dhumarratti waa'ee galataa kaafne. Adeemsa galataa jalqabu waa'ee waan hundumaa uumaa galateeffachuu, jireenya galataa qabaachuu, waan nu harka jiraniif, waan kanaan dura nu ta'aniif, waan sichi immoo ta'uuf jedhanis akka wanta isaan ganaa sichi ta'anii ta'uu hin taane akka waan isaan ta'anii jiranitti galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenya tokko yoon isinii kaase nama Laazaar jedhamu tokkotu jira. Duuka buutuu Yesuus Kiristoos keessaa tokko ture. Duuka buutuu warra bartoota warra 12 keessatu hin taane garuu namoota followersoota isaa keessaa tokko ture. Obbolaayyuu qaba, Maariyaam faa, Maartaa faa warra jedhamanii warra ministirii Yesuus Kiristoosin baay'ee sappoortii godhe. Isaaniif obboleessa inni obboleessa isaanii tokkicha fakkaata. Nama kanatu dhukkubsatee jennaanii kottuu nuuf fayyisanii namatti erganii achi hin turre. Inni yeroo sana inni garuu yeroo jedhametti dhufuu dideetu inni dhufini Alaazaar kun du'e. Alaazaar kun yeroo du'u akkuma nama kamii boo'icha boo'ee fi iddoo awwaalaatti nageessaa jedhee iddoo awwaalaatti geessanii erga dhaqee ilaalee booddeetu abbaasaa galateeffate. Maal jedhee? Waan na dhageessee fi yaa abbaa sin galateeffadha jedhe. Alaazaar du'a keessaa hin kaane. Ergasii booddeetu erga galateeffate booddeetu Alaazaar kottuu gadi bahi ittiin jedhe kafanarraa eekaa jedheeni kafanarraa eekanii Alaazaarii ergasii ka'ee biyya lafaa kanatti deebi'ee hojii hojjechuu irra jiraatu hojjete deebi'ee immoo akka nama kamii du'e jechuudha. Amma gaa maal barra kanarraa utuu Alaazaar hin ka'in du'aan ka'in akka wanta inni du'aa ka'etti abbaasaa erga galateeffate Yesuusi nusi wanta hin ta'ini akka wanta inni ta'eetti galateeffachuutu nu raraa jechuudha. Achii jalqaba gaa akka wanta inni ta'eetti. Kanaafiyyuu mul'ata keessanaa akka wanta inni ta'eetti. Isa qabaachuu barbaaddu sanaa akka wanta qabaatteetti. Konkolaataa oofuu barbaaddu sanaa akka wanta ammoo oofaa jirtuutti. Mana keessa jiraachuu barbaaddu sanaa akka wanta amma manicha keessa jiraataa jirtuutti.
tajaajila addunyaa kanaaf kennuu barbaaddu sana amma akka waan amma kennaa jirtutti. Akkuma koo kana coachii gochuu barbaadda yoo ta'e akkuma waan namoota fuula kee dura taa'anii si dhaggeeffataa jiran warra coachii godhaa jirtu lakkoofsa barbaaddu wajjiniin lafa kaa'uu hin dandeessa jechuudha. Isaan kun egaa baay'ee barbaachisoodha. Sammuu keenya leenjisaa irra waan ta'eef keessa deddeebi'ee isin taasisaa jira firoota koo. Qabxii tokkonis isinii dabalee isa taanutti bal'inaan kaasa. Innis start asking for what you want even if you know you will be denied. Wanta barbaadu gaafachuu jalqabii utumallee namooti na diduu danda'u jettee utuma yaaddeellee jedha. Kaayyoon keenya guddaan yeroo lafa kanarra jiraattu tajaajila kennuudhaafi. Kaayyoon keenya guddaan maali? Tajaajila kennuudhaafi. Hin irraanfatin kana. Maaliif lafarra jirtaati? Tajaajila kennuudhaafi. Eenyu ati? Nama tajaajilaaf biyya lafaarraatti ergameedha. Tajaajilatu si bira jira. Product adda ta'e tokkotu si bira jira. Service adda ta'e tokkotu si bira jira. Waan nama kan biraarraa adda si godhu wayii qabdaati. Isaan biyya lafaa kana guutummaa tajaajilta. Okay. Inni kun jala murameera jechuudha. Sun kaayyoo keetii, taargeetii keetii. Garuu tajaajila si bira jiru sana fudhachuudhaaf namooti yeroo dhufan immoo waan barbaaddu gaafadhuun. Horii kaffalchiifta yoo ta'e horii barbaaddu sana kaffalchiisi. Horii barbaaddu sana. Fakkeenyaaf teknoolojii nuyi har'a ofirkaa qabnu, seelfoonii nuyi qabnu, kompiitarii nuyi qabnu, ibsaa nuyi mana keessaa qabnu, interneetii nuyi qabnu, sooshaal miidiyaa, wantoonni nuyi qabnu baay'een isaanii wantoota nu kaffalchiisanidha. Hin kaffalla namicha sanaaf. Garuu horii sana maal godhan? Horii sanaan tajaajiluma akkasii baay'isee hojjetaa jechuudha. Namni horii fidee gara biyya lafaa dhufes hin jiru, namni horii fuudhees biyya lafaa keessaa hin bahu. Horii fuudhees biyya lafaa keessaa hin bahu. Iree tajaajila akkasii kan biraa ittiin hojjechuudhaafi lammaffaa immoo badhaasa nama waan sana hojjeteeti waan ta'eef horiin suni badhaasa nama waan sana hojjeteeti waan ta'eef waan si bira jiruu fi hamma gaafachuu barbaaddee namoota gaafachuu hin sodaatin. Yoo tarii nami maal naan jedhaa kana munaa kaffaluu dhiisuu jettee yaaduu dandeessa ta'a. Don't worry about that. Garuu maal godhe gaafadhu ati hin kaffalootu hin jaallatin. Tajaajila si bira jiruu fi wanti isaan si kaffalanii amma isaan ga'u isatti kennitutu caala yeroo hundumaayyuu isatti kennitutu caala waan ta'eef tajaajila qulqulluu tajaajila gaarii kenni tajaajila sanaaf immoo waan barbaaddu gaafadhu. Kaawunsiliingii irra babbaateerta yoo ta'e isaaf kaffalchiisuu hin dandeessa. Koochiingii akka kootiitti yoo ta'e atis kaffalteetu lixxe horiin si kaffalchiise baay'ee xinnoo yoo ta'e iyyuu kaffalteetu barataa jirta. So atis tajaajila kana booddeetti yaaddu hunduma isaatti wanta si bira jiru toluma sii kenname wanta si bira jiru sana chaarjii gootee isa nama kan biraa bira jiru mudhattee bittaati. Akka ittiinitu wal jijjiirra jechuudha. Yoo firii ta'e nama hundumtuu firii kennuutu irra jira. Haa ta'uyyuu malee garuu siistemiin amma addunyaan keenya irra jiru waan bira jiru sii kenne ati immoo badhaasa isaa horiin laattee waan si bira jiru yeroo fudhachuu dhufu immoo horiin si badhaasa ati immoo waan si bira jiru naa kennita jechuudha. Akka kanattiin waan jiraatuuf gaafachuu hin sodaatin sammuu kee akka kanattiin leenjisi. Sammuu kee akka kanattiin leenjisi meeqa akka gaafattu sittan himaa kilaasii biraa irratti vaaliyuu kee ol kaasuuf vaaliyuu ofitti dabaluutu sirra jiraati. Namooti daalaara 15 saatiitti, daalaara 20 saatiitti, 30 saatiitti, 100 saatiitti siin jedhan miti. Situ gatii baafata malee namatu gatii sii baasa miti. Situ gatii baafata namatu gatii sii baasa miti. Steetiitti gatii sii baasa miti. Yuunivarsiitii barsiisee si eebbisetu gatii sii baasa miti. Situ gatii baafata gatii baafattu sana situ murteessaa isa walii wajjiniin yeroo biraa ilaallaa. Garuu amma waan si bira jiruu fi gaafachuu hin sodaatine saabkaansheesiin kee kanaaf qophaa'aa ta'utu irra jira. Asuma